Ashamaa jirra jirtu nageenyi isiniif haa baay'atu bolaa kan koo hunduma keessaniif iddoo jirtanitti mee warri pilaastoriin kan koo aappii gadinaaf buusuu dide jettan har'a akkamiin akka aappii barbaadan gadi buufachuu dandeessan gama biraan isinitti argisiisaa jalqaba irratti garuu bilbilli keessan sababni inni aappii garagaraa isinii buusuu diduuf gaalaarii keessan keessa viidiyoo garagaraa suurri garagaraa yoo guutee jiraate yoo lama sadi ta'ee jiraate keessaa ilaalatii balleessaa. Aappiiwwan isinitti fayyadamnes bilbila keessan irra callisanii kan ta'an irraa balleessaa irraa hirrifadhaan isiniin jechuu barbaada. Isattaan sudhaan gara Google Chrome keenya adeemnetu aappii kana argachuu dandeenya. Iddoo kana keessatti arganna aappii kana jechuudha. Si'a tokko isanii tuqannaa iddoo search jettu kanarra adeemnetu maqaa aappicha kanaa itti barreessina jechuudha. Sana booda bifa kana maqaa aappii kana iddoo kanatti isinii fida isin iddoo kanatti cufaastu jechuudha yeroo itti jirtu kanarratti. Sana booddee aappiin kun bifa kanaan isinii dhufa bolaakoo iddoo kana ni tuqattanii. Sana booda aappii kana daayilooda akka gootan isin gaafata. Hayyee sana booda ammas immooyyuu iddoo itti aanee dhufe kana ni cufaastan jechuudha. Iddootti kanas ni cufaastan irratti deebitanii. Hayyee kun beeksisadha ni bada. Hayyee bifa kanaan isinii baha jechuudha. Bifa kanaan aappiin kun edda isinii bahee booda aappii kana iddoo kana irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda aappiin kun gara bilbila keessaniitti daayilood isiniif ta'a. Mee edda inni daayilood ta'ee booda deebi'een isinitti argisiisa muuyyuu iddoo kana tuqee edda inni gara bilbila kootti bu'een booda jechuudha. Mi'a nama aappii kana egaa gadi buusee xumureen jira. Aappii kanarraa bifa kamiin akka aappii barbaadan gaditti buufatan isinitti argisiisuuf yaala. Iddoo kana irratti wanta barbaadan aappii buufachuu barbaadan sana isin maqaa isaa barreessitu. Mi'a nama immoo buusee isinitti argisiisu. Hayyee bifa kanaan naaf fidee jira. Egaa akkuma argitan kanadha. Dursa buusee waan an dallateefan yaaluudhaaf akka aappichi hojjetu wanta ta'eef amma nan eeyyama. Hayyee kunoo bifa kanaan naaf fidee jira. Hayyee immoon bifa kanaan naa bu'ee jira akkuma argitan kanadha obbolaa kan koo aappii kanarraa jechuudha. Sana booda isin aappii biraatis yoo ta'e yaa koodii yoo isin gaafachuu danda'a yeroo tokko yookiin immoo aappii biraa yoo ta'e iimeeliiwwan garagaraa isin gaafachuu danda'a. Waan isin gaafatu sanatti guuttattanii fayyadamuu dandeessu. Kunoo immoon amma bifa kanaan naa dhufee jira osoo hin barbaade bilbila koo iddoo kanatti guutuudhaan itti fayyadamuu nan danda'a jechuudhaan immoo biraa waan qabuuf fayyadamuu hin barbaadu deebiseen balleessa isinitti argisiisuuf malee jechuudha. Isin aappii barbaaddan wanta kamiyyuu haa ta'u iddoo kana qofa deemuudhaan ifama aappii sana keessa galtanii iddoo kana qofarra dhufuudhaan maqaa barbaadan sanatti barreessitanii daayilood taasistanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha obbolaa koo warri isin didee fi bifa kana